Ana dhufu ijoollee qaqqaaliiwwan keenya baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabajaa. Global Health Tube subscribe gochuu, like gochuu, share gochuu, yaada keessan nuuf barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ulfaadhaa, jiraadhaa. yeroo kaffaltiidhaaf ga'eessota taanu yookiin monetizationidhaaf yeroo sa'aatii 4,000 fi subscribe 1,000 yeroo guuttannu akkuma kaffaltiidhaaf ga'eessota taanu beekamaadha. yookaan monetizationidhaaf yeroo iyyachuu barbaannu dura maal godhannaa? dura biyya jiraannu laa of eegaa biyya jiraannu sirreeffachuu qabna jechuudha. fakkeenyaaf Itoophiyaa jiraanna yoo ta'e, biyyoota Arabaa jiraanna yoo ta'e, biyya biraa yoo jiraanna yoo ta'e definite jijjiirrachuu qabna jechuudha. eessatti jijjiirranna? country of residence yookaan biyya amma jiraataa jirru eessatti jijjiirrachuu qabna? yookiin Canada yookiin USA yookaan US America yookiin Ingiliz yookiin German biyyoota Awurooppaa hundumaa yookiin Austraaliyaa kanatti jijjiirrachuu qabna jechuudha. otuu in iyyatin dura kana of eeggadha. maaliif yoo jettani kana jijjiirrachuun maaliif nu gargaara? erga kaffaltiin nu eegalee booda yookaan monetize erga taane booda namoonni super chat super sticker nu bitan akka nu bitaniif nu gargaara jechuudha. maaliif Googleen yookaan AdSense Googleen nuuf hin saaqu jechuudha. super chat super sticker namoonni akka nuuf bitanii qarshii nuuf galchan YouTube keenya irratti nu deeggaranii nuuf hin saaqu jechuudha, nuuf hin banu jechuudha. yoo biyyootanii olitti isiniif eere yoo nuti gochuu baanne jechuudha. garuu sa'aatii irraa argachuu dandeenya. namoota nu ilaalan irraa lakkoofsa YouTube nu kaffalu kan beeksisa irraa argachuu dandeenya. garuu super chat super sticker namni yeroo nuti liivii gallu, yeroo nuti kallattiidhaan YouTube gallu namni nu deeggaruu hin danda'u jechuudha. yoo biyyoota ani armaan olitti isiniif eere yoo nuti isatti jijjiirrachuu baanne, isatti immoo maal goonee jijjiirraa? dura maal goonaa? akkuma beektanii Chrome keessa seenna jechuudha. Chrome keessa erga seenne booda maal faa jira? Chrome keessa Gmailin jira, YouTubein jira, waan adda addaa jiru akka Google Map, Facebook faan akkuma jiran, game faa jiran. nuti garuu maal filanna? YouTube filanna jechuudha. kun akkas gooneet YouTube irratti kilikii goone erga filanne booda maal goona? asii channel ko keessa seeneen your channel isa jedhuun tuqa. your channel tuqeen maalin godha? customize your channel isa jedhuun naqee tuqa jechuudha. customize your channel gaafan jedhu akkasitti naafida. akkasitti gaafan naasaaqu maalan godha? kunoolaa karaa bitaa isinitti mul'ata. kuno settingiin tuqa jechuudha. setting ergan tuqee booda maal laafida? setting jala maal faa jira? general jira, channel jira, upload default sedha, permissions, community agreement sedha, channel tuqa jechuudha. channel gaafan tuqu argitanii channel isa jedhu gaafan tuqu maal faa jira? basic info kallattii uumannaa fide basic info. fakkeenya biyya ni jiraadhu United Kingdom jechuun Ingilizi jechuudha. isa jala maal faa jira? keywords jechuun namoonni fakkeenyaaf channel ko yeroo Google irra barbaadan akka inni mul'atuuf hojii ko jechoota furaa ta'an yookaan jechoota furtuu ta'an itti naqadheera jechuudha. advanced setting jira, feature eligibility kan jedhu jira. ani garuu kuno biyya ko otoon hin iyyatin dura, otoon monetization hin iyyatin dura maalan godha? kunoo argitanii maalan godha? kuno biyya ni gaaratti isiniif eere yookiin Canada yookiin US America yookiin Ingiliz yookiin German biyyoota Awurooppaa hundumtuun ta'a yookiin Austraaliyaa tan jijjiirradha jechuudha. erga jijjiirradhee booda maalan godha?
kuno yoo fakkeenyaaf Itoophiyaa jedha ture yookiin Beirut jedha ture Libanon jedha ture yookiin Saudi Arabia jira yoo ta'e yookiin UAE jedha yoo ta'e Kenya jedha yoo ta'e yookiin Nigeria jedha yoo ta'e biyya ni jiraadhu yookiin Misir Egypt jira yoo ta'e jedha yoo ta'e maalittan jijjiirradha biyyootani armaan olitti siniif eerettan jijjiirradha isa booda ergan jijjiirradhee booda close edeen bahaa jechuudha isa booda jijjiirradheera achi gara iyyannaattan deemaa jechuudha dhaqeen iyyadha jechuudha amma akkuma dura erga biyya keenya biyya jiraataa jirru erga yookiin Canada yookiin US America yookiin Ingiliz yookiin German yookiin biyyoota Awurooppaa keessaa tokkotti yookiin Awustiraaliyaatti erga jijjiirranne booda maal goona kuno apply waan nuun jedheefi subscribe kuma guunne erga guunne saati kuma furgoonne iyyadhu waan nuun jedhuuf apply jenne gaafa kliikii goonu maal goona steppi yookaan gulantaa sadii jira jechuudha yeroo iyyannu kuno gulantaa sadii nuu fida jechuudha gulantaa sadii nuu fide kuno maal fa'i steppi inni jalqabaa yookaan gulantaan inni jalqabaa maalidha jalqabiidha kuno jalqabii jechuu in jalqabne amma yoonaatti kuno step 1 review partner program jechuun miseensa ta'uudhaafi jalqabisiin jedha iyyachuudhaaf jalqabisiin jedha isa booda maal goota yeroo ati jalqabdu yeroo ati start ette kuno laal start kana yeroo ati tuttu maal siifida seera ittiin bulmaata partner programii yookaan YouTube sagantaa YouTube wajjin qabdu siif saaqa jechuudha ittiin bulbaata sana gaafati yeroo jalqabi jechuun start yookiin jalqabi yeroo irra tuttu maal siifida kuno kana siifida jechuudha kuni seerota kana ittiin bulmaata kan hubadhu siin jedha kuno argite kana hubadhu siin jedha seeronni kuni yoo waggaa 18 umuriin kee waggaa 18 gadi ta'e maatiin kee yookaan namni si guddisu siif guutaayedha yoo waggaa 18 wala ofii kee guuttaa tokkoffaani monetization revenue jechuuni kaffaltiin YouTube si kaffalurraa akka dilaalaa kaffaltu kana barisiin jedha isa jalatti maa inni advertising revenue beeksisa sirra dhufan keessaa in kaffaltaa subscribe warra yoo subscription revenue jira kuno yookaan dilaalaan subscription jira monetization revenue kana lamaantu jira inni lammaffaan immoo kaffaltii karaatti kaffaltiin siif galu accountiin kaffaltiin siif raawwatamu inna barbaachisaa inni sadaffaan seerota yookaan seerota kaffaltii dilaalaa akka sirraa YouTubein sirraa muru akkaataatti immoo sirraa ka'u monetizationiin yookiin ga'umsi kaffaltii siif eeyyamame akkamitti akka sirraa fudhatamu maaliif akka sirraa fudhatamu kuno isaan kun akka seeronni kun akka jiran beekisiin jedhe kan biraa seerattiin bulmaata the governing law kan nu bulchu jechuudha kan YouTube wajjin akka nuti wajjin hojjennu seerri jiraadha inni sadaffaani seerota akkasumaani fakkeenyaaf capitalized terms used but not defined seeronni akkasumaan callisanii jijjiiran jiru jechuudha kan xixiqqoon seeronni xixiqqoon erga isaan kana gono kan kun amma yoo Germaniin guunne asirratti waan isin hubachuu qabdan yoon biyyan jiraadhu Germaniin guute ta'e afaan Germaniin kan inni naafidu kan koo garuu United Kingdom waan ta'eefi
ingiliffa afaan isaanii afaan ingilizii waan ta'eef kanaaf ingiliffaan naa fide. Awustiraaliyaa taanaan ingiliffaan isinii fida. Kaanaadaa guunnaan ingiliffaan isinii fida. US Amerikaa taanaanis ingiliffaan isinii fida. Ani United Kingdom yookaan ingilizii waan guutee fi afaan ingilizii naa fide. Isa booda kunoola saanduqatti kana tuttu jechuudha. Saanduqatti kana gaafa tuttanii isa booda waan inni isinii fidu gulantaa tokkoffaa xumurtan jechuudha. Argite gulantaa tokkoffaa xumurtan jechuudha. Isa booda kan ittaanutti isin dabarsa jechuudha. Seeronni kun seerota baay'eedha. Tokko tokkoon hiikuun viidiyoo mataasaa barbaachisa seerota jiran kana. Akkasumatti nuti garuu kunoo laal saanduqatti makan akkas goone bira darbina. Gaafa nuti akkas goone bira darbinu fudhadheera yookaan nuti dinnuun jiru waan ta'eefi yaadayyuu dubbifnes dubbisuu baanes isa booda dannuun jedha. Argite raawwatteetta gulantaa tokkoffaa raawwatteetta jedhe. Amma gulantaa lammaffaatti ceeyinaan jedhe. Gulantaa lammaffaatti gaafa ce'u maal jedhe gulantaa lammaffaatti gaafa ce'u kun argite gulantaa lammaffaatti gaafa ce'u not started jedhe. Amma garuu jalqabeedhe. Innis waa'ee maaliiti gulantaa lammaffaan sign up for Google AdSense. Google AdSense guutii unka Google AdSense guuttadhu jechuu isaati jechuudha. Akkuma gulantaa tokkoffaa kunoo step 1 irratti akkuma nu guuchise sana step 2 irratti maal jedhe start jedhe jechuudha. Maaliifi amma yoonaan jalqabin jirta Google AdSense sign up jechuun guuttadhu unka guuttadhu yookaan irratti akkaawuntii isaa qadhu jechuudha. Yeroo ibsuu yaalu isa booda maalan godha kuno start gaafan jedhu maallaa fida. Kuno start gaafan tuqu kuno la akkasitti naa fide. Start gaafan jedhu you will be redirected to AdSense to complete this step jedhe gara AdSense deemte. Amma inni sila YouTube irra gulantaa tokkoffaan YouTube irra. Amma step 2 yookaan gulantaa lammaffaa irratti gaafa nugu eessatti nageesse Google AdSense itti nageessa jechuudha. Gaafa start jedhu isa booda maal godha isa booda akkasitti ganaa fidee booda maal jedhee isa jalatti yes I have an existing account. Ani kanaan dura Google AdSense account qaba yoon jedhe isa jalqabaa kanan filadha. No I don't have an existing account. Ani Google AdSense kanaan dura hin bananne waan ta'eefi kanan filadha yoon jedhe no I don't have Google AdSense jenna jechuudha. Isa booda isa gaafa filannu yoo kanaan dura kan monetization taane yoo qabaanne isa dur monetization taane sana galchina jechuudha account keenya. Garuu nuti haaraa dhareefuu tokkittiima YouTube tokko saaqanne bananneeti Google AdSense account qabnu ta'e no I don't have an existing account. Ani Google AdSense in qabu jedheen isa lammaffaa kanan filadhe jechuudha. Isa booda maal jedhe isa booda ergan isa filadhe booda continue kanan tuqalaa kun argite. Ergani filadhe booda continue filadhe tuqaa jechuudha. Gaafan continue naan jedhu iddoo duwwaa dhaqee naa saaqa jechuudha. Argite isa booda gaafa naqu isa booda continue gaafan jedhu continue yeroon jedhu accountota jiran na filachiisa jechuudha. Accountota kan YouTube ko yookiin kananitti kan biraa qabutteen taphachiisu hafaa kan ta'an jiru. Isaan keessaa kan barbaadan kanan barbaadeef guuttachuu nan danda'a. Garuu Google AdSense ani garuu kanan guutuu barbaadu kanuma YouTube kootiin guutuu barbaada. Kanuma YouTube kootiin godha jechuudha. Google AdSense tiin kanani saaqachuu barbaadu. Isa booda
isumaan iyyadha gaafan isaan iyyadhu akkasitti naa fida jechuudha gaafan iyyadhu akkasitti naa fida kuno argite your website iddoo jedhutti kuno your website bakka jedhu isatu chaanaalii koo isumatu copy godhee naa fida jechuudha argite isumatu linki chaanaalii kooti copy godhee naa fida argite isatu copy godhee naa fida isa booda erga your website isa jedhu YouTube irra waan ta'eef chaanaalii koo fidee linkii isaa isumatu naa kaa'a isa booda akkasitti guutuu jalqaba jechuudha maqaan koo maqaan YouTube kooti achi jira emailiin koo as jira isa booda asitti yes send me customized help and performance suggestions jedhu kuno isee jalqaba filannoo isee jalqaba geengoo isee jalqabaan filadha jechuudha isee irratti tuqa jechuudha isa booda maal godha seerota jiran waan ani irra ga'e waan AdSense naan jedhu xalaa yeroo naa barreessu maal godha emailii koo kanaan naaf erga jechuudha emailii koo kanaan emailii koo sanii ittiin guuttadhe kana isarratti naa erga jechuudha kana jechuudha kuni get more out of AdSense isa jedhu kana yeroon tuqu maal godha waan adda addaa waan tokko tokko emailii kootiin naa erga jechuudha waan naan jechuu barbaade waan tokko tokko odeeffannoo adda addaa kan inni naa ergi jechuudha yeroon kana isee kana yeroon filadhu jechuudha ergan isee kana filadhe booda eessattan gadi darbaa asittan gadi darbaa jechuudha select your country or territory dha asitti gaa kunoo your country or territory bakka jedhu kanatti maalan godha asittan gadi dhufa jechuudha kunoo country or territory select your country or territory jechuun biyya kee guutiidha amma asirratti asirratti of eeggannoo kanani goonu asirratti jechuudha asirratti of eeggannoo goona isa dura YouTube irratti guunne asirratti hin guunnu jechuudha inni silaa biyya jiraannudha inni kun garuu qarshiin keenya bakka itti nuuf ergamu jechuudha isa booda kunoo yes jenneeti kunoo geengoo ishee jalqaba filannaa isa booda eessa dhufna country of territory Itoophiyaa filannaa jechuudha malee bakka dura jiraannu country of residence isa YouTube irratti super chat super sticker jennee filanne sana hin filannu la asirratti of eeggadha asirratti isa hin guuttannu asirratti Itoophiyaa filannaa jechuudha dhufne Itoophiyaa akkasitti gad harkisneeti Itoophiyaa filannaa jechuudha achi erga Itoophiyaa filannee booda isa ittaanummoo maal akka jedhu waliin ilaalla jechuudha achi erga Itoophiyaa filannee booda please review and accept our terms and conditions jedhe erga kana goote booda maal godha welcome to AdSense siin jedha argite amma baga gara AdSense nagaan dhufte beeksisni adda addaa hojii keerra yookaan hojii YouTube keerra viidiyoolee keerra akka dhufaniif waan fedhii qabaatteef galatoomi siin jedha isa booda kuno seerota kana jira jechuudha seera by using our service you agree seerota kana kuno gara seerota meeqa qabu kana waliigaluu keenya kuno saanduqatti kana filanna jechuudha saanduqatti kana yeroo nuti tunnu ngurraachessa isa booda seerota AdSense kana waliigaleera fudhadheeraan jedha gara afurii shanii jaha akkastu jira seeronni as keessa waa'ee kaffaltii attamitti akka nurraa dhaabbatu beeksisni nurra dhufu maaliif dhiisaa kan jedhan seerota baay'ee jira as keessa baay'ee miti kuno seerota kana waliigaleera akkamitti akka nurraa ka'u kaffaltiin akkamitti akka nurraa fudhatamu jira isaan kana
dilaalaa kaffallu erga seerota kana fudhannee booda intellectual property, brand features, hojiin keenya yookaan hojiin ofii keenya hojjennu akkamitti akka mirga qabeessa ta'uu fi maaliin akka kan biraarraa nama biraarraa adda ba'u kan jedhu kun as keessa jira. Hojii keenya keessatti iccitii namaa eeguu fi iccitii keenya eeguu keessa kan jedhu kurnaffaa seera kurnaffaan jira. kun hundumtuu jira. 11 confidentiality dha. Confidentiality jechuun Googlein waa'ee keenya nama biraatti hin dubbatu, iccitii keenya hin baasu jechuudha. Seerota kana erga walii galla jenneeti ishee kana tunnaa jechuudha. Kudosa saanduqatti kana tunnaa. Isa booda create account ennaa jechuudha dhumarratti. Create account nu jedha saaqanne irra jechuudha. Google AdSense kanuma jechuudha saaquun. Kanuma jechuudha. Amma 15 ta'a akkasumatti seerotuma xixiqqaa dabalate gurguddaan seeronni gurguddaan 14 15ffaan akkasuma seerota xixiqqaadha. 16ffaan immoo service specific terms jechuun tajaajiltoota beeksisoota sirra dhufan akka waa'ee akkamitti akka adda baaftee filattu yookiin hunduma akka sirra dhufu. Isa booda create account isiin jedha. Isa booda kunoo uummatteetta jechuudha argite. Uummatteetta AdSense for YouTube saaqatteetta jechuudha. Ergati create account ette booda kunoo laa sii fide akkasitti erga sii fidee booda maal goota iddoo kunoo individually filattaasa kana individually business dhaabbata organization dha hojiin kee dhaabbata dha dhuunfaadha. Hojii dhuunfaa tennaan hojii dhuunfaa kunoo individually filattaa. Isa booda maqaa kee fi teessoo kee filattaa. Name bakka jedhu irratti maqaa kee guutuu filattaa. Line 1 address line 1 bakka jedhu irratti bakka jiraattu filattaa. Yookiin lakkoofsa poostaas guutuu dandeessa. Kun waliin jijjiirtes oma miidhaan fidu. Address line 1 itti magaalaa kee guuttaa. Address line 2 PO box itteeti lakkoofsa saanduqa poostaa erga guuttee booda as biratti lakkoofsa saanduqa poostaa kana biratti magaalaa poostaan sun jiru fakkeenyaaf Garba Gurraachaa yoo ta'e Garba Gurraachaan biratti jedha. Asallaa yoo ta'e Asallaan biratti barreessa. Postal koodii garuu yoon hin beeku ta'e 04 callisee man kaa'ee bira darba jechuudha. Isa booda magaalaan keessa jiraadhu magaalaa sana Asallaan jedha deebisee. Yoo Garba Gurraachaa ta'e Garba Gurraachaan jedha. As birammoo Garba Gurraachaa ergan jedhee booda koomaa jedheen North Shawaan jedha. Shawaa kaabaatti waan argamuuf Garbi Gurraachaa North Shawaan jedha. Asallaa immoo Arsiin jedha jechuudha biratti koomaa biratti. Lakkoofsa bilbilaanis optionalidha. Optional jechuun dirqama miti. Isa booda country'n yaa'u country'n Itoophiyaa akka ta'e jira. Gajjallaatti jira. Country Itoophiyaa filadheera. Isa booda eessatti si geessaa redirecting to YouTube itti si deebisa jechuudha argite. Erga ati Google AdSense YouTube guuttatte booda eessatti si deebise YouTube itti si deebise kun argite step 2 kanatti erga deebiseeti redirect to YouTube dha. Maaliif ati linkii isaa wal hidhachiiftee wal qabachiiftee waan fiddeef redirect siin jedha. Achi step 2 kana yoomsiisa in progress dha. Gaafati monii taatu monii ta'uu kee gaafa si mirkaneessu congratulation dha. Isa booda step 3 immoo maal goota gaafa pin koodiin siif ergame step 3 itti fufaa jechuudha.
kana fakkaata jechuudha. Akkaataan itti monii fiyyatanii gara isteeppii afurii qaba. Isteeppiin sadaffaan erga piin koodiin dhufee booda kun gaafa dhufu maal goota gaafa isteeppituun monii keessi mirkaneesse congratulation erga si ergee booda maal godha YouTube kee keessa deemtee beeksisa onii goota jechuudha. Beeksisa keessa naqattaa beeksisni akka sirra dhufu on kan siin jedhu sii saaqa jechuudha. Viidiyoota kee keessa saaqi siin jedhee as gubbaarratti sii fida. Isa booda gaafati onetteeti naa saaqettu sii saaqa jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. Sadaffaa immoo kan itti tufnu isteeppi 3 gaafa kan inni itti tufnu yeroo isteeppi 2 deebisee fidu isteeppi 3 fi isteeppi 4 immoo akkamitti akka guutamu itti fufna jechuudha. Gaaffii yoo qabaattan yaada yoo qabaattan waan ibsiniif irra sirriitti ibsamu yoo jiraate viidiyoo kana jalatti nuuf barreessaa. Hiriyoota keessaniifis qoodaa fi sheerii godhaa fi isiniin jenna. Galatoomaa waan nu faana turtaniif ulfaadhaa jiraadhaa. Gulantaa sadaffaa yeroo kamidha kun maal akka fakkaatu yeroo dhufu maal akka fakkaatu maal akka isiniin jedhu gulantaa sadaffaa akkamitti akka guunu arfaffaatti akkamitti ceenee arfaffaan isa dhumaati attamitti akka xumurru moo viidiyoo sattaanuun waliin ilaalla jechuudha. Galatoomaa nagaan nuuf tura. Anaa dhufu ijoollee qaqqaaliiwwan keenya baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabajaa. Global Health Tube subscribe gochuu laayikii gochuu sheerii gochuu yaada keessan nuuf barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ulfaadhaa jiraadhaa.